ani wallahi abbaa manaa kiyya torbee takka qofa waliin haasofne torbee takka isaan ala keeni sininaasa unaan jedhu akkasuma billaa sininaasa'u yoo nikaa godhanne maayina dhiirri islaamaa sadarkaa kana adaba qaba sadarkaa kana rabbii isaa sodaata sinigalee kanaaf nikaa maleedha sinaasa'u ni qaanfata kanaaf jennaan alatti waa biraa baballeessitanii jireenya keessan hin gaggatinaa too osoo waa biraa baballeessin samaanaanuu godhi ol fuuna jedhaani yoo rabbi isin ilaaffisiisa yushiin jedhu bar mataa jabaataan itti galee miti alhamdulillah ani kiristaanummaa keessatti simbaala ganne adaban qaba warri kiyya aadaa safuuna guddisanii garuu baay'ina waan akkasaa jira diddaa samaanaa godhaddaa dafaa yerootti inni garuu sin jarrabu malee jedha akka karmeellaa ol jarrabdanii too lafatti haftanii miskiinota koo maalis ta'u ballaa jettaree waan jiru. Mama jiru dah kalau aktif beres. No, ni kijibe sume akasi bar. Logo majur tu akasani dah. Wallahi ana banki ya abamana ki ya sini nasa wangani ka godan non jede wallahi sini nasa haram jede sharia ini ya munan jede. Torbe ko to ko tini ka godan ne khalas kino halal tani alhamdulillah. Kenna titte chuna amma fakenya umman islama kun beeta. Maal baay'atanii maatii baay'atan si galee maatii baay'achuu isaaniin kun duraan na inaafsisa hedduu na inaafsisa yaani fakkeenya mee sababa maaliitiif maatii baay'atan jettaati baay'inaan alatti diqaalaadha dobbalechiti maal taati ati diqaaladha lama amma sumee ullaa kontaane fakkeenya waan tokko jira laal ummanni kiristaanaa keessatti baay'inni isaanii irsi baraasii isaanii waliin beekan fira ta'anii waliin beekan si galee hatta obboleewwan uyyuu sa'aatii walitti hin beekne jira fakkeenya si kaasa takka yoo wallaggaa qabaate ilmoo amma ani yeroo baay'ee argite ergan islaamummaa furadhee ergan bultii godhadhee miidiyaan dhiise Nami jechuu dhabee miti bar live seenuun ilma argachuu miidiyaa nama dhiisisa jechuu miti bultii godhachuu miidiyaa nama dhiisisa jechuu miti ofillaali bakka dubartummaa kiyya nu keessatti fargees laummaa keessatti kabaja kiyya adaba kiyya inni dura waan arge dubbadhu inni bakka akka dhiiratti bakka dhiiraa dhaabbadhee haasa'u sanan keessatti of argesi galeemi dubartiin bakka kana dhaabbachuu hin qabdu waan argitetti dubbachuu hin qabdu waan siyaasaa keessa dubbachuu hin qabdu dubartiin Sigaleme kana hunda darbee irraa hunda san keessaa na dhorke islaamummaan adaba na ture akka nuuf kabajee namallee kabajee iddoon dhaabbadhuree kana kabajee bar islaamummaan kana jechuun kiyyamoo afaan qofaanii miti diini barachuu dirqama qara'uun dirqan harkana imaan harkan islaamaa barachuun islaamummaan maayinni islaamni maayinni barachuudha yoo isa baratti kana tasgabbii argattu kan nagaa argattu Sigale amma fakkeenya ijoolleen baay'inaan ijoolleen sallamanii anuma wajjin iyyuu hin barannu. Ijaa'uma qofa godhannee nashidaa godhaa gubbichaa godhanne. Xiqqoo yoo turanii yoo mudannoo wayii mudate ni kafaran. Inni kun faayidaa tokkollee miti sillee si miidha lubbuu keetirree miidha. Waa tokko faayidaa hin qabu. Islaamummaan maali jedhi deemee baradhu. Waa biraarree dhiisi dhaggeeffachuun bu'aa tokko bar. Qara'uu waa tokko bar. Dubbisu waa tokko bar isa kanarraa hunda ala taatanii gaafa guyyaa lama sallamtanii torbee tokko bari sheexanatu hammaama nama hojjisee na jedhani shintibeetii nama hojjisee na jedhani jedhu Allahumma a'udhu bika min kubuzi wal kabaiz sheexana kormaa fi dhalarra natis jedhe yoo seente amma kiristaanummaa keessatti shintibeetii seenuudha maal jettanii seentu dosin jedhan hin beektan islaamummaa seera kana hunda qaba warroonni amananii deebi'anii kafaran akkana jedhu dengada live isaan irraa ni argasi galee natti dhufa waraabamee nama isaan godheetu naggeeffadhu tartiibuma ittiin niqatanirree hin qabdan jecha qaraatanii yookaan dubbistanii seentanirree hin qabdanii bar gaafa immoo na'amaa tola isinitti tolee islaamummaa kana xiqqoo baratanii deemtani sheexanni bari akka islaamatti Allahumma a'udhu bika min kubuzi wal kabaiz jedhina maan jedhu bar islaamonni jedha bar hin qaanfatu kosiin kun kosii kee dhiqachuudhaaf yoo rabbi irratti sheexanarraa magarfattee too seente maarra koo qabare in arganne ka hin taadalle kaasen isin waa argachuu dhuftan argachuu suni tole rabbi sittoonu malee waa tokko islaamummaa keessaa wanta argattu hin jiru yoo argattu laa ilaaha illallah muhammadur rasulullah haqaan gabbarame rabbi tokko ergamaa rabbi ta'uu isaanin furadha jette yoo rufte malee argatta malee qabeenya ati argattu hin jiru yoo ati rakkatte bakka bulu dhabde namni kamiyyuu
akka miskiina gargaaru rabbiin wal gargaaraa jedhe kaafiras ta'e islaama hoo si gargaare malee islaamni bakka birrii cinqecee sii kennu hin jiru. Hojjetatteetu yaa rabbii koo barakaa keessa naa godhi hojii kanarra na tursiisi yoo jette malee hojjetattee malee wanti gadi bu'u tokko illee hin jiru. Kanaaf warroonni torbee tokkoof amantanii faayidaa barbaacha dhuftanii faayidaan tokko illee hin jiru. Yoo barbaaddu amanii yoo feetes kafarii kana kan jedhe quraana keenya bar. Sani galeemi amannaan seeran amantanii irra gad dhaabbatanii honneedha. Islaamummaan kan barbaadu onnee qulqulluudha. Onnee qulqulluu qof wallaahi rabbiin kiyya na hin gatu. Eessayyuu yoon ta'e ani kana mana isa qofatti yoo jette wallaahi bahara kam keessa abidda kam keessaa si baasa kana na amani. Isaan alatti garuu faayidaa barbaacha dhuftee bar Allahumma na hin goone Allahn akkana jedhu. Bar ati waan meeqan ol dhabde wallaahi azim. Waan meeqan ol dhabde warri amantanii kafartan. Keessattuu immoo amantanii deemaa qaraa wanta sirratti jechanii mana kaafiraa seentanii ani bar muuziqaa on barbaade na sirba yoo barbaade immoo inni kun mirga keeti namni dura saman isin jedhe hin jiru. Deemii baradhu jalqaba. Namni tokko yoo barate waa xiqqoo yoo as keessaa qabaate kan dubbachuu danda'u yoo hin baranne yoo fakkeenya alif baa taa yoo hin jenne kana eessaa dhufe alif baa taa jedhame namni tokko. Mee xiqquma aataatu quraanuma mee suuruma 3-4 qaraa isa mee tasfiira isaa dhagaa qul huwa Allahu ahad kan jedhu mee qaraa inni maal jechuudha mee hiika isaa baraa jalqaba. Sinigalee guyyaa lamaaf torbee tokko qaxaroo qabatanii amantanii kaatanii deemtanii kafartanii islaamummaan akkana bar maaloodha jettanii inni kun isin